Durataan paartii mormituu Salsaay Wayyaanee Tigraay fedhiin aangoo gadhiisuun paartichi durataa haaraa filachuun dhaga'ame. Itiyoophiyaan bara 2025 keessa biyyoota Afrikaa humna waraanaa jabaa qabachuun Afrikaa irraa sadarkaa shanaffaa qabattee ta'uu gabaasni Global Fair Power sadaasa 16 bara 2025 guyyaa kaleessaa baasee beeksisee jira. Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa Afrikaa daandii xiyyaara guddicha xiyyaarota Boeingii 737 maaksii dabalataa 10 akka bitachuudhaaf waliigaltee mallatteessuu isaa Boeingii guyyaarraa ibsa baaseen beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa biyya Kanaadaadhaa Itiyoophiyaa dabalatee lammiileen isaa biyyoota Afrikaatti imaluu akka dhaaban ibsa baaseen akeekkachiisee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo keenya irraatii amma bal'ina oduu isinitti himu. Paartiin Salsaay Wayyaanee Tigraay durataa isaa Aluulaa Haayiluu Naggaa fedhiidhaan aangoo gadhiisuu isaa hordoftee jijjiirama hooggansaa taasisuu ifoomsee jira. Paartichi waggoota 6 dabraniif hoogganaa akka ture. Aluulaan jalqaba baatii muddee bara 2019 irraa eegalee itti aanaa paartichaa ta'uun tajaajilaa kan ture yoo ta'u, baatii sadaasa bara 2023 irraa eegalee durataa paartichaa ta'uun tajaajilaa akka ture ibsamee jira. Salsaay Wayyaaneen walgahii hooggansa biyyoolessaa dhumaa torban dabree ta'ameen yaada aangoo gadhiisuu fi fedhii qabaachuu isaa erga dhageessee booda fudhatama argachuu isaa mirkaneessuu addeessee jira. Obbo Aluulaan fedhii isaatiin aangoo gadhiisuu miidiyaaleef mirkaneessee jira. Kana malees ammaan booda qabsoo dabalataatiif if qopheessuun qaba haja'u hoogganaan paartii Salsaay Wayyaanee Tigraay duraanii Obbo Aluulaa Naggaadha. Sababni isaa itti gaafatamummaa gadhiisuu dhabuun Tigraay keessatti waan baratameef kun fakkeenyummaa gaariidha jeen amana jechuudhaan ibsa kenneeti jira. Obbo Aluulaa Naggaa aangoo paartichaa gadhiisuu wal qabatee karaa barruu FB isaatiin maxxanse keessatti aangoon bakka hojiiti. Hojiis nama dhabsiisa. Kanaaf nama biraatti dabarsuun murtee sirriitti jeen amana jechuudhaan maxxansee jira. Aangoo gadhiisuu durataa isaa kan hordofee paartiin Salsaay Wayyaanee Tigraay ibsa guyyaarraa baaseen aangoo gadhiisuu Aluulaa beeksisuudhaan bakka isaa ammoo durataa haarawaa obbo Kenfee Haadush filachuu Salsaay Wayyaanee paartiin ibsa baaseen beeksisee jira. Itiyoophiyaan biyyoota humna waraanaa jabaa qabachuun ardii Afrikaa irraa sadarkaa shanaffaa qabattee ta'uu gabaasni Global Fair Power jedhamu biyyoota Afrikaa humna waraanaa jabaa ta'e qaban jedhaman sadarkaa 1 hanga 10 baaseen Itiyoophiyaan sadarkaa shanaffaa yoo qabattu Masriin ammoo biyya humna waraanaa jabaa qabachuun ardii Afrikaa irraa tokkoffaa taate ta'uu mirkaneessee jira. Akka gabaasni Global Fair Power kun ibsutti biyyoonni kunneen madaallii naannichaa keessatti humna waraanaa lafoo baay'ee qabaachuu, hidhannoo meeshaa waraanaa ammayyaa hidhachuu, naannicha keessatti humna galaanaatii fi qilleensa jabaa qabaachuun madaallii kudhan sadarkaa kana baasuu ibsee jira. Haaluma kanaan akka ardii Afrikaatti Masriin biyya waggaatti doolaara biiliyoona 5.88 humna waraanaa qofaaf oolchitu yoo taatu, humna waraanaa jabaa meeshaa ammayyaatiin deeggarame taankii lolaa, konkolaataa fi helikooптera waraanaaf barbaachisan hedduu qabaachuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa qabachuu gabaasee jira. Sadarkaa biyyoota Afrikaa 1 hanga 10 baaseen Aljeeriyaan dandeettii waraanaatiin Afrikaa irraa lammeessaa humna waraanaa cimaa sirna lafaa fi qilleensaa sadarkaa olaanaa qabaachuun yoo beekamtu waraana qofaaf waggaatti baajata doolaara biiliyoona 25.00 baafti. Naajeeriyaan dandeettii waraanaa humna galaanaa guddaa humna qilleensaa guddachaa jiruun muuxannoo waraanaa giriillaa qabaachuun Afrikaa irraa sadeessaa yoo taatu waraanaaf waggaatti baajata doolaara biiliyoona 3.6 baafti jechuudhaan gabaase. Haaluma kanaan Afrikaan kibbaa dandeettii waraanaa humna leenjii indaastirii ittisa sadarkaa olaanaa dandeettii qilleensaa lafaa hanga galaanaa guddaa qabaachuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa 4ffaa baajata waraanaaf baaftuun waggaatti doolaara biiliyoona 2.27 kan baaftu ta'uu beeksise. Haaluma kanaan Itiyoophiyaanis dandeettii waraanaa humna lafaa cimaa ergama naannoo irratti muuxannoo cimaa qabuu fi ittisa naannoo irratti xiyyeeffateen Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa yoo taatu waggaatti baajata waraanaatiif doolaara biiliyoona 2.0 kan baaftu ta'uu beeksisee jira. Angoolaan dandeettii waraanaatiin waraana ammayyaa ittisa lafaa fi daangaa irratti xiyyeeffateen Afrikaa irraa 6ffaa yoo taatu, Angoolaan dandeettii waraana ammayyaa ittisa lafaa fi daangaa irratti xiyyeeffateen Afrikaa irraa 6ffaa baajata waraanaatiif waggaatti doolaara biiliyoona 1.0 hoggaa baaftu. Morookoon dandeettii waraanaa kuusaa guddaa taankii, konkolaataa hidhannoo fi xiyyaara waraanaa humna galaanaatiin sadarkaa 7ffaa hoggaa taatu baajata waraanaatiif waggaatti doolaara biiliyoona 13.40 kan baaftu gabaafame. Akkasuma Riippaabilik Dimokiraatawaa Kongoon dandeettii humna galaanaa, dandeettii humna namaa qaacaruutii fi waraana lafaa guddaa qabaachuun Afrikaa irraa 8ffaa waggaatti baajata waraanaa doolaara biiliyoona 0.80 hoggaa baaftu. Suudaan ammoo dandeettii waraanaa
humnoota lafaa fi humnoota seeraan ala ergama nageenyaa keessootii fi naannoo irratti xiyyeeffatan qabaachuudhaan sadarkaa 9ffaa waggaatti immoo baajata waraanaatiif doolaara biiliyoona 0.342 Liibiyaan dandeettii waraanaa loltoonni baay'inaan akka jiraatan tilmaamameen hooggansi gargar caccabee kan jiru waggaa ta'u Afrikaa irraa immoo waraana cimaa qabaachuudhaan sadarkaa kurneessaa qabattu kan qabattu waggaa ta'u waggaatti baajata waraanaatiif doolaara biiliyoona 3.06 baasuun ibsamee jira. Itoophiyaan ammoo biyya loltoota lafoo baay'ee qabaachuun beekamtu waggaa taatu waggaa tokkotti doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.0 hojii humna waraanaatiif kan baaftu ta'uu beeksisee jira. Kanaanis Itoophiyaan baay'ina loltoota 50 lakkaa'aman oomishuun akkasumas humna waraana qilleensaa jabaa ta'e qabaachuun gabaasni kun ifoomsee jira. Dabalataan xiyyeeffannoon Itoophiyaa humna waraanaa lafoo ijaaruu, humna ittisaa daangaatii fi nageenya biyya keessaa kabachiisuu akka ta'e gabaasni Global Fire Power jedhu kun ibsee jira. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa irraa daandii xiyyaara guddicha xiyyaarota Boeingii 737 maaksii dabalataa 10 akka bitachuudhaaf waliigaltee mallatteessuusaa Boeingii guyyaa irraa ibsa baaseen beeksisee jira. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa irraa Boeingii guddaa 737 maaksii dabalataa 10 akka bituuf waliigaltee xumuree kan jiru waggaa ta'u akka ibsa daandii xiyyaara Itoophiyaa agarsiisutti waliigalteen tun Duubaayitti kan mallattaa'e yoo taatu jettiiwwan 737 hanga 810 akka kan hammate ta'uun ibsamee jira. Boeingii ibsa baaseen bittaa kanaan karoora daandii qilleensa Itoophiyaa wirtuu isaa magaalaa Finfinneetii fi naannawaa isaa cimsuu akkasumallee idil addunyaatti babal'isuuf karoora kan qabu ta'us beeksisee jira. Daandiin xiyyaaraa kun yeroo ammaan tana xiyyaarota maaksii 737 daandii Afrikaa baha jiddu galeessaa Hindii fi kibba Awurooppaatti kan hojjetu yoo ta'u xiyyaaronni haaraan kun fedhii bakkeewwan ijootti guddachaa dhufe guutuudhaaf kan gargaaru ta'uunis ibsamee jira. Waliigalteen haaraan kun hooggansa indaastirii daandii qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessatti daran kan cimsu ta'u jaanaan pirezidaantii olaanaa gurgurtaa fi gabaa Boeingii kan ta'e Biraadii Makmuuleen waliigalteen kun walta'iinsa Boeingii fi daandii xiyyaaraa gara waggoota 80tti kan cimsu ta'uu ibsee jira. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa yeroo ammaan tana Afrikaa keessaa xiyyaara Boeingii isa guddaa kan hojjetu yoo ta'u ammas ardii kana irratti xiyyaaronni 737 maaksii 777 X fi 887 Dreamliners duubatti hafummaa guddaa kan qabu ta'uu Boeingii kun beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa biyya Kanaadaa Itoophiyaa dabalatee lammiileen isaa biyyoota Afrikaa baha hedduutti imaluu akka hin qabne ibsa guyyaa irraa baaseen lammiilee isaa akeekkachiisuun dhaga'an. Ministeerri dhimma alaa Kanaadaa waldhabdee hokkara Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru hordofuudhaan dhimmoota barbaachisoo malee Itoophiyaatti imaluun dhorkaa ta'uu lammiilee isaa akeekkachiisee jira. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Kanaadaa kanatti hokkara waldhabdee mootummaa fi yakka itti fufee jiru kaasuudhaan gara Itoophiyaatti imalli dhimma jabaaf malee haajaa biraatiif imaluun akka hin barbaachifne akeekkachiisa dabarse. Akeekkachiisni ministeera dhimma alaa Kanaadaa kun Itoophiyaa keessatti magaalaa Finfinnee irraa kan hafe haalli nageenyaa tasa hammaachuu akka danda'u ibsuudhaan Itoophiyaa keessattuu baadiyyaalee naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraay keessatti lammiileen isaa akka hin imalle dhaamsa dabarsee jira. Haa ta'uutii malee lammiileen Kanaadaa gara Finfinneetti imalan of eeggannoo cimaa gochuu akka qaban ibsuudhaan saffisni yakka magaalattii keessatti mul'atu olaanaa ta'uu fi waldhabdeen hidhannoo kutaalee biyyattii biroo keessatti adeemsifamaa jiru gara magaalattis babal'achuu kan danda'u jechuudhaan hubachiisee jira. Haaluma kanaan lammiileen Kanaadaa gonkumaa gara naannoo Amaaraa, Tigraay fi Beenishaangul Gumuzitti imaluu kan hin qabne jechuudhaan lammiileen Kanaadaa gara Gambeellaa fi Sidaamaa akkasumas naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaa, Qellema Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akka hin imalle akeekkachiisuudhaan naannolee kanneen yoo deeman waldhabdee siivilii jidduutti qabamuun yookaan butamuu fi haleellaa qilleensaatiin miidhamuu akka danda'anis akeekkachiisee jira. Akeekkachiifni kun itti fufuudhaan lammiileen Kanaadaa daangaa Eertiraa fageenya kiiloomeetira 10, Somaaliyaa irraa immoo kiiloomeetira 30, Keeniyaa irraa kiiloomeetira 20 fi Suudaan irraa kiiloomeetira 20 keessa deemu akka hin qabnes akeekkachiisee jira. Ministeerri dhimma alaa Kanaadaa kun haala nageenyaan alatti illee Itoophiyaa keessatti haala fayyaa wajjin wal qabatee Itoophiyaa keessatti dhibeen haaroon waan mul'atteef lammiileen isaa guutumaan guututti Itoophiyaatti imaluu odoo dhaabanii filatamaa ta'uu hubachiisee jira. Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti weerara vaayirasii busaa kaasuudhaan lammiileen Kanaadaa gara Itoophiyaa keessattuu kutaa kibbaatti imalan of eeggannoo guddaa akka godhan akeekkachiisuudhaan dhibeen haaroon amma mul'atee jiraachuus lammiilee Kanaadaa beeksisee jira. Torbee kana keessa immoo ministeerri dhimma alaa biyya Ingiliz lammiileen isaa Eertiraa jiran hatattamaan Eertiraa keessaa akka bahan akeekkachiisuun ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.